Ashamaha harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota ayyeetu shoo wantaatan warri biyya keessaa warri biyya alaa hunduma keessaniif nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jecha egaa guyyaa irraa viidiyoo haaraa tokko walitti deebineeti jirra. Viidiyoon kun ijoollee keenya shamarraniitis ni ilaallata akkasuma warroota dhiiratis ta'e shamarranis ni ilaallata jechuudha. Viidiyoon kun wantoonni walumaa gala wantoonni deddeebi'anii deddeeman hedduu isaanii kan nama gammachiisu miti. Tokkoffaa irratti wanti narra irraa dubbadhee mata irratti argitanii jirtu tambanee irratti akkuma kaa'ame faarfataa Daawit Caalatii fi akkasuma obboleessa keenya faarfataa Amanu'eel doonii miidiyaa namoonni baay'een keessanii hordoftu jedhee ni yaada. Mucayyoon birrii narraa nyaatti jettee akka poostii ta'etti kan inni dubbatanii ani garuu barreeffamni sana argee hin dubbisne viidiyoo irratti ni argee jechuudhaan. Maal jechuun barbaade walumaa galatti wanti jiru kara lachuuyyuu akka dogoggora ta'etti hin dubbadha. Yaa ta'uuti garuu ijoolleen keenya warruma shamarranii irraa hin dubbadha. Jalqaba gaafa biyyaa baanu dhugaa dubbachuu fi jaalala barbaacha miti. Haga feete yoo rakkadhu nama heerumta, hiyyeettis taatu qabaattus taatu nama heerumta. Nama hafii manatti hafin argina jechuudha. Namni tokko heeruma barbaada yookaan dhirsa barbaada yookaan jaalala barbaada miti. Qarshii barbaada kan biyyaa baane. Qarshii barbaadu tana gaafa haga wayii arganne of harkatti qabachuun irra dhabsiisa. Nutti ulfaati ta'ee ani hin beeku. Nama tokko akkuma dhala namaa taatee nama taatee nama ni jaalatta. Maaliif jaalatteen gaaffii miti. Inni guddaan rakkoon jiru. Qarshiif jaalala maaltu walitti fideedha. Nuti jaalala qarshiin bituu miti kan biyyaa baane. Dafqa ofii kennaqanii dhiiga ofii dhangalaasanii haga lubbuu nuti darbanitti hojjetanii kan fidanii maal akka namaaf dabarsan hin beekan. Jalqaba maaliif namaa kennu? Namni tokko yoo siin jaaladha jedhee sitti dhiyaate eenyumaa yaa ta'u faarfataa lallabaa kan fe'e haa ta'u. Yeroo ammaa birriin baay'ee jireenya namaa jeeqee jira. Namoota hedduu karaarra gatee jira. Nanti hunduu qarshii ta'e laali duraan daboo walii ba'u uummanni keenya daboo walii ba'a minaa walii makaree walii galcha. Garuu yoo jigii kadhatte yookiin daftee battalatti deebisu yookaan qarshii kee baastee qochisiisu bakkuma kamuu tolli dhabame jaalalallee qarshiin bituu jechuudha. Baay'ee ulfaatadha jaalala akkasii jaalalumas hin ta'u. Booda oduu waluu fuudhanii bultii ijaarratanii akka waan isinillee qarshiin isa bittee jettee salaalti. Yoommoo lakki nama waaqatti nan gargaaraa faarfannaa baasuudhaaf ta'e saaxiluun qabdu ture. Yookaan immoo maaltu itti kennuu isa geesse. Dhiironni yeroo baay'ee qarshii nama gaafatu kamiyyuu haa ta'u. Namoonni haga wayii muraasa yoo jiraatan illee karaa ittiin qarshiitti namarraa fuudhamu barbaadu. Garuu mucaan kun amanee jira. Akka fuudhes amanee jira. Akka nyaatee birrii kan akka irraa fuudhe birrii 24,000 akka irraa fudhatee amanee jira jechuudha. Namoonni baay'een isaanii ni kaadu. Garuu amanuun isaatis gaariidha. Garuu irraa fudhachuu balleessa guddaa qaba. Oduu takka dubbisu dogoggora guddaa wantoota namarraa hin eegamne kan ta'aa jiru. Ulfaatadha haalli jiru jechuudha. Ni beektu doonii miidiyaa kan nama rakkatan namoota kufan karaarraa kaasaa dadhaban karaarraa kaasaa dhukkubsataa yaalanii kan beelee nyaachisanii karaarra deemaniitu wantoota garagaraa barumsa wantoota qaban piraankii ergaa qaban kan hojjechaa ture nama cimaa waaqayyo isaa eebbisu isatu qabee fuula sooshaal miidiyaa irratti kan inni fide jechuudha. Egaa isaanillee galatoomin jedhaanii maaliifini dogoggorri mucaa kana mudatee aanaan akka nama mudane na taasisa yoo yaada akkasii kan keessa jiraatu ta'e barumsa warroota kaaniif barumsa ta'a. Shamarran keenya yeroo baay'ee namoonni bo'anii jiru isaanirraa nuuf hin galu. Haga yoo jaalala yoo jedhan haga wallaalutti ga'anii jiru. Maaltu kan sadarkaa kanarraa nama ga'e? Haga kanatti wallaaluu irra geessa. Jaalala hoo jedhan akka waan baddee itti dhuftee taata. Kun jaalala kee waan dabalu sitti fakkaata. Wantoota ijaan arguu fi gurraan dhaga'uutti kan hin barbaachifnedha kan amma yeroo kana dhaga'amaa jiru. Maalatu of hin abboomtu? Ofiifis dogoggoranii nama dogoggorsu.
nama haga fetee jaalattu lafarrattu namni nama namu online kanarratti hagamamanta. Ilma nama tokko jaaladhu jedha malee sagalumti illee nama hin jedhu. Nama rabbiin tokkicha. Ofii dogoggoranii namas dogoggorsu. Booda birriin irraa nyaatti jaanii baanii boo'u. Na jaalatti jaanii baanii boo'u. Ulfaan ta'e jaanii baanii boo'u. Wantoota baay'ee nama jibbisiisan kana kan raawwatu ijoollum keenya shamarran. Tokko kan mudate anaaf maaf barumsa naaf hin taanedha nagaa fi kennatti ta'u. Dirqama mana keessa galuu qaba wanti kun. Borumoo daamni keessa baatee boo'uu qabdi jechuudha. Ma viidiyoo kana wal wajjin ilaalla. Aga xumuraatti na waliin ta'an isin jedha. Isheedha kan maqaa koo kennu. Birrii sana immoo dhuguman harkaa fuudhee nyaachuun koo beekamaadha. Jalqaba gaafa ati birri maallaqa kana ishee gaafatte gaaffii jaalalaatiin sin fuudha jetteetudha moo maallaqa kana kanirraa fudhatte bifa kamiinidha maallaqa kana kanirraa fudhatte moo faarfannaan hojjedha ani faarfannaa waan an hojjedhuu fi na gargaari jetteetudha moo haala kamiin gaafa sana jaalalaan ati fi ishiin wajjin jirtu? Dhugaa waaqayyo yaabbisuu jaalala dhiyeesseeraaf isheedha. Gaaffii jaalalaa jechuudha. Dhiyeesseeraaf. Erga takka jaalladhee ishee wajjin haasa'e immoo waan garaa garaa ishee wajjin dubbadheen booda immoo birrii naa kenni. Birriin inaa laadhu faarfannaa ittiin hojjedha ittiin jedheera. Faarfannaa sanaa akkan hojjedhuuf isheen birrii naa gashiteetti. Ergasiin booda immoo ishee wajjin jiraachuun baay'ee natti ulfaate amala hin qabdu. Wantootaan yaanne na shakkuudhaan durboota koomentii naa godhan illee jala deemuudhaan maal keessanii inna abaluu koodha inna akkas koodha jettee maqaa koo balleessaa turte kun immoo natti hin tolle annama wanti naan galle jira asirratti jechuudha amma maallaqa kana irraa fudhatteettaati maallaqa kana erga gaaffii jaalalaa dhiyeessiteefittaati erga gaaffii jaalalaa dhiyeessiteef immoo maallaqa naaf ergi faarfannaatti hojjedha jetteeni erga kana ishiin waan si jaallattuuf laphee ishee keessa jaalalli kee waan buleeruu fi maallaqa sana fuuteeti gara akkaawuntii keetti ergite jechuudha gaaffii jaalalaatiin isaati booda maallaqa sana fudhatte ati faana hin taane akka isaan dubbatanitti yookaan akka ta'ee ture international church irratti poostii ta'ee irratti erga birrii ishee maallaqa ishee irraa fudhateetu biloo godhee badee wanta jedhamu jira jechuudha. Kanaaf ati erga birrii ishee maallaqa ishee harkaa fudhatte sababa maalii fidhatti kanatti biloo gootee badde kanatti irraa nyaattee badde isa kana daawwattoota keenyatti hima. Dhugaa dubbachuuf isheen dhagaarti yoona hordofuu dandeessi toora doonii miidiyaa kana ani isheerraa waan ani fudhe birriidha. Amma guyyaa irraatti iyyuu walii barreessina ishee. Waan bilook ishee godhe iddoon dhaqee tokko iyyuu hin qabu bar. Isa ishee warra ta'e tureedhaanis dhuguma harkaa fuudheera garuu na gorsuu qabdu dursaa jedhee isaanitti meera malee mucaa bilookiis hin goone. Amma irraatti hin haasofna garuu gaafa wal lollu wantoota garaa garaa bantii isheen maqaa kootiin FB'oota banteetti telegiraamii banteetti akka waan ana ta'e tuffoo ishee taasofte FB ittiin bante. Kun immoo natti toluudha. Ani nama namni na beekuudha. Saba duraan oola maqaan koo akkamitti bada jedheen isheedhaanii jireenya mataa kee jiraadhu birrii kee barbaannaan immoo siifan gashaa yoo dhabe immoo hiriyoota qaba isaaniyyuu na gargaaranii narraa gashuu birrii kana ittiin jedheera amma tokkoof tokko isheen birrii isheen barbaadde taana nan gashaaf garuu ishee wajjin jireenyatti fufuu hin danda'u jechuudha. Amma erga akkas ta'e erga ati bilookiin goone erga ati jalaatiin banne sababa maaliitti mucaan kun akka isheen maallaqa sitti argitellee akka isheen maallaqa ati irraa nyaattellee sababa maaliif isheen gara ta'ee ture international churchitti kan ergitellee sababa ati atoo jalaa cuftee hin banne atoo jalaatii hin hiisne sababa maaliifidha. Tokkoffaa immoo mucayyoon kun yoo nu dhaggeeffachaa jirti ta'e dhugaa jirtu barbaanna jechuudha nuti. Tokkoffaa maallaqa mucaa kanaa irraa nyaatteetti argatee maallaqni kee akkasii deebi'ullee hin barbaadde yoo ta'e maallaqa kana daddaftee ariitiidhaan akkati maallaqa ishee deebistuufillee kabajaan si gaafanna jechuudha. Isa kanarratti mucaan kun tole maallaqni koo nyaatameera naaf deebi'uu qaba yoo jettee isheen gaaffii kana siif dhiyeessite hin deebiftamoo nyaattee madhiiftaati. Ani dura yuutti meera birrii kee siifan gashaa. Jaalalli kee immoo amalli kee immoo jaalalaaf waan naan taaneef hin danda'uutti hin jedhedha isheen bara. Innaa birrii kana yoon dhabe asirratti wanti gora yeroo sanaarraan kan kee harkaa birrii fuudheera. Innaa birrii ishee markaan fuudhee laabbaleetti koo wanti siin jedhu ani yeroo sana dhuguma maqaa jaalalaatiin utuu hin ta'in ergan si jaalladheen birrii kana sirkaa fuudhe. Birichas kan sirkaa fuudhee faarfannaa hojjedhu jetteedha kan itti naalaattee. Erga na jaallatta ta'e akkamitti maqaa koo poosti goota. Ishi nan jaallattu otii kun ikkoo nama jibbeetu kana godha bar. Amma fakkeenyaaf namni si jaallatu siin miidhu yoomiyyuu
Erga namiitee of nan jaallachiiftu isheen. Gocha gaarii gooteedha malee akka ishee jaalladhu kan godhu. Ani yookiin nama sodaadhee yookiin immoo sasee maqaa koo balleessitu sodaadhee isheen jaalladhu. Yoo onni koo keessa jiraatte ishee jaalladha. Gaarummaa isheen gootee ishee jaalladha. Boriyyuu anaa wajjin isa ta'u nama biraa wajjin hin jaallatte yoo ta'e miidhin obboleessa kee. Egaa viidiyoo kana gabaabsitumaan haga kana irraa isin dhageessisa. Guutuu isaa yoo barbaadan immoo doonii miidiyaa galanii argattu jedheen yaada. Maaliif inni agaratuun garuu haga kana dhugaa baasuuf garuu gochaan isaa gaarii miti. Namni tokko akka fees ta'u ijoollee biyya Arabaa jirtu goyyomsanii birrirraa fuudhuun jalqabumaa adeemsa nama saniitu osoo hin bariin birrii irraa fudhachuun maalitti wal beeku birrirraa fudhata. Akkam isaan itti fidasan kan hin beekne garuu amma dafqa isaanii fuudhuun akka dogoggora ta'e beekanii namni tokko beeki kan balleessite jedhamu yoo ati balleessitee badii keessan irraa hin deebineedha. Balleessitee immoo badiin kan keessuun badii akka ta'e erga bartee siifis barumsa ta'ee namoota birootiif illee barumsa ta'a. Inni guddaan dogoggora dogoggoratti dogoggora raawwachuun isa kaleessatti irraa barachuu dhabuudha. Shamarreen keenya walirraa hin barannu nuti. Eenyurraa akka barannu anaafuu gaafidha. Inni atis jaalatte dhiira inni ishiinis jaalattes dhiira tarii tokko ilaalchi adda ta'uu danda'a. Kanuma fe'u yoo ta'e jaalalaaf qarshii maaltu walitti fideedha. Yoo muka gargaarsa jechi ta'e namummaaf yoo gargaarte ta'e namni kun waan faarfannaa baasuu barbaadee fi ati immoo fedha isa gargaaruu qabatte yoo ta'e gargaartee maqaa isaa saaxiluu hin qabdu. Garuu jaalalaaf jettee qarshii erguu hin qabdu. Akka hojjettee fidde isa beeku yoo ta'an situ beeka mataan kan kee akka ta'an fidu anatu beeka. Haati koo abbaan kan koo hin beekan. Biyya ormaa jiraachuun gaarummaa akka hin taane beeku. Kana alatti wanti isaan beekan hin jiru. Maal akkaan hojjedhu. Tarii ani itti himuu hin danda'a kan hojjetu ana. Wanti dhagaanii fi wanti ergan immoo tokko miti. Kanaaf barumsa illee nu ta'uu qaba. Warroonni ijoollee shamarranii akkasiin goyyomsanii si jaalanna maqaa jallaatiin qarshii raafuun takka osoo dubbisan takka asii dubbisuun dogoggora guddaa. Keessumaayyuu namoota waaqayyo namatti jedhamadhaan wanta akkana abadan hin eegamu. Immoo maqaa wal balleessuu. Dogoggora lammataa irratti dogoggora biraa uumuu. Egaa kuni barumsa nu ta'a jedheen yaada. Akkana akka waa tokko irraa barattan abdii guddaan qabaa of eeggannoo gochuun matuma keenyaaf barbaachisaadha. Mee irraa baradhaa, mee walirraa haa barannu. Yaa obboleewwan koo walirraa haa barannu. Namni ilmi namaa nama namu. Anaan maalii qonna amantaati. Garuu dhiira birrii nyaatamee nagarre ani nageenyisi. Garuu shamarran baay'ee nama nyaatamu sanirraa nuuf hin galu. Eenyu haa ta'u abbaa fe'e. Abbuma fe'e haa ta'u. Waaqayyo kana tokkicha amanamaan. Rabbiin kana gadi kan jiru hunduu ilmi namaa ni dogoggora. Gaafa wal dogoggoran immoo maqaa wal balleessu. Kuni wanta hin taanedha. Egaa waaqayyo hunduma keenya nu haa qajeelchuun jedha. Baay'een keenya yeroo kana ni dogoggorri guddaan keenya inni tokko walirraa barachuu dhabuudha. Kanan isiniin jedha oduu isinitti dheeressuu viidiyoo guyyaa har'aaf qabadhee jiru kana fakkaata ofaa eeggannu jechuu barbaade waa biraatti miti nama eenyuyyuu haa ta'u maqaa wal balleessidha yoo ta'e malee qarshiin wanti dhufu jaalalli inuma hin jiru. Abbaa fe'aa ta'u. Kanan isiniin jedha kunnaan tokko isa xumuraatii guyyaa biraa viidiyoo biraatti na walitti deemnutti turtii gaariidha.